Gadaa wattaniin booda subscribe like share godhaati. Warri subscribe gootan like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaha. Warri subscribe hin goone immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya taasisanii jedha. Har'a kan ilaalu boqonnaa 5 danaalee diriiroo fi jaboo kan jedhu kana ilaallaa jechaadha. Hasilatti kofti maal akka ta'e ni ilaalla. Hiikoo kofaa ni ilaalla. Kofa jechuun maal jechuudha? Kofti xiyyooliin lamaan yoo walqunnaman iddoon isaan irratti walqunnaman kun yookaan immoo bakki ka'umsa isaanii tokko yoo ta'e iddoon ka'umsa isaanii isaan walqunnaman kun maal jennaani? Kofa jennaani jechaadha. Kanaaf kofti xiyyoota lamaanii fi tuqaa walii ka'umsaatiin danaa uumamudha jechuudha. Hiikuma kofaa kana jalatti kofoonni lama roga waliin vaarteeksii waliin qabaatanii tuqaalee keessoo waliin hin qaban yoo ta'e kofoonni lamaan maal jedhamu? Kofoota maddii jedhamu jechaadha. Fakkeenyaaf mee danaa kana ilaala. Danaa kana yoo ilaalle danaa kanarraa akkuma hubannutti kofoonni kan maal waliin qaban? Kan vaarteeksii waliin qabaatanii roga tokko waliin qabaatanii tuqaa keessoo kan waliin hin qabne danaa kanarraati kofoota kami? Kofti daabaa fi daabaan kunii fi daacaan maalidha? Kofoota maddiiti jechaadha. Kofoota maddii kan hin taane kofoota maddii kan hin taane daacaa kana yoo fudhanne daacaa fudhanne daacaa fi daabaan kofoota maddiitii miti jechuudha. Daacaa hojiin guutumatti kofa kana ilaallata. Kofa kana ilaallata. Kofti kunii fi daacaan maal waliin hin qaban? Roga waliin hin qaban waan ta'eef kofoota maddii miti. Akkasumas daacaa hojjenne daacaa fi daacaan daacaa kanaa fi daacaa soo fudhanne maal waliin hin qaban? Roga waliin hin qaban waan ta'eef kofoota maddii miti jennaani jechaadha. Inni itti aanu kofoonni lama kanneen maal waliin qaban? Kanneen vaarteeksii waliin qabanii fi kofti inni lammaffaan rogoota kofa isa duraa dheeressuun kan uumame yoo ta'e kofoota waliin duubaa jennaani jechaadha. Fakkeenyaaf asirraatii fakkii kana yogguu ilaallu fakkii kanarraatii maaliif maaltu kofoota waliin duubaati? Kofoonni sararoonni lamaa yoo wal qaxxaamuran kofoonni uumaman kofoota waliin duubaati jennaani. Fakkeenyaaf kana yoo ilaalle kofti baacaa kofa kana jechaadha. Kofti kunii fi kofti daaba'een maalidha? Daaba'ee yoo jenne kofa kana. Kofti kun lamaan waliif maalidha? Kofoota waliin duubaati jechaadha. Waliin duubaati. Kanaafuu kofoonni waliin duubaa walitti galoodha. Akkasumas wal qixaa jechaadha. Gara biraatii yoo fudhannee asirraatii daa fi caaba'een kofoonni kun lamaanis kofoota waliin duubaati jechaadha. Kanaaf isaan kun lamaan maaliitiin uumama jechaadha? Sararri lamaan wal qaxxaamuran kofoonni uumaman kofoota waliin duuba walitti galoodha jechaadha. Gara biraatiin ida'amni safara kofoota lamaa 90 yoo nuuf kennate kofoonni lamaan waliif maali jennaani? Guuchisuudha jennaan. Kofoota guuchisoo kan jennu yoo maal ta'e ida'amni kofoota lamaa yoo digirii meeqa nuuf kenne? Digirii 90 yoo nuuf kennate kofoonni lamaan kofoota guuchisoo jennaani. Yoo immoo ida'amni kofoota lamaa 180 nuuf kennate kofoonni lamaan immoo kofoota hirkoo jennaani jechaadha. Kofoota hirkoo kan jennuun kofoota akkamiiti? Kofoota ida'amni isaanii 180 ta'eeti. Kofoota ida'amni isaanii 180 ta'e kana kofoota hirkoo yookaan immoo kofa qajeelaa jennaan karaa biraatiin. Yoo ida'amni isaanii 90 ta'e immoo kofoota maali jennaani? Kofoota guuchisoo jennaani jechaadha. Kompilimeentirii aangilii fi sappilimentirii aangilii jenna. Fakkeenyaaf kanneen armaan gadiitiif kofoota guuchisoo fi kofoota hirkoo kofa isaanii barbaade kan jedhu
A irratti 27 B irratti immoo 67 isaan kanneen lamaaniif kofoota guuchisoo isaaniitii fi kofoota hirkoo isaanii yoo barbaannu maal ta'a? Mee kofti ta'an maal haa jennu? Kofa guuchisoo kofa 27 kanaati haa jennu. Kanaafuu xaafii 27 kofoota guuchisoo jechuun maal jechuudha? Eda'amni xaafii 27 meeqa nuuf kenna jechuudha? 90 nuuf kenna jechuudha. Kanaaf 27 kana gara roga 90 gara 90tti yoo achi dabarsine maal goona? 27 hir'isuu 27 jennaani gama lamaanii irraa hir'isne yoo jenne 90 irraati 27 yoo hir'isne meeqa ta'a? 63 ta'a. Kanaafiyyuu kofti 63 digriin 63 guuchisoo meeqaati? Kofa digriin isaa 27 ta'eetii jechaadha. Hirkoo isaa barbaanna yoo ta'e xaafii 27 waliif hirkoo yoo ta'an immoo akkamitti barbaanna? 27 digrii 27 eda'uu xaa kana meeqa nuuf kenna? Hirkoo jechuun eda'amni kofoota lamaanii 180 yoo ta'an jenne 180 ta'a jennee hojjenna. Kanaaf 27 irraati 27 hir'isnee gamanatti xaa qofa hambisnee gamatti darbee 27 irraa hir'ate kun irraa hir'ataa karaa lamaanuu 27 irraa hir'isuudhaan xaan meeqa ta'a? 153 ta'a. 153 kun maalidha? Kofa hirkoo kan maaliiti? Kofa hirkoo kan 27ti. Kanaafiyyuu 153 fi 27 digriin 27 kofoota maaliiti? Kofoota waliif hirkoo ta'anii jechaadha. Kofoota waliif hirkoo ta'anii jennaanii. Okay. Kan biraan 67 nuuf kennamee jira. 67 kanaa fi guuchisoo isaa yoo barbaanne xaafii 67 maal jennaan? Mee guuchisoo haa jennu. Kofoota guuchisoo waliiti haa jennu. Guuchisoo waliiti jechuun 67 fi xaan kun meeqa nuuf kenna jechaadha? 90 nuuf kenna jechaadha. 67 gara lamaanuu irraa yoo hir'isne 67 irraa hir'isne 0 ta'a. 90 irraa 67 hir'isne immoo 23 ta'a. Kanaafiyyuu digriin 23 fi digriin 67 waliif maalidha? Guuchisoo waliiti. Maaliif? Eda'amni 67 fi 23 meeqa waan nuuf kennuuf? 90 waan nuuf kennuuf jechaadha. Ana biraan kofoota hirkoo kan 67 barbaaduudhaaf xaafii 67 immoo kofoota hirkoo yoo ta'an hirkoo jechaan eda'amni kofoota lamaanii meeqa jechaadha? 180 jechaadha. Kanaafuu 67 gara lamaanuu irraa yoo hir'isne 67 irraa 67 0 waan ta'uuf 180 hir'isuu 67 immoo meeqa nuuf kenna? 113 nuuf kenna. Kanaafuu 100 fi digriin 113 kofa hirkoo meeqaati? Kofa 67ti jechaadha. Kanaaf kofoota hirkoo kofa kennamee san barbaaduudhaaf kofoota lama wali eddaanee meeqa nuuf kenna jennaani? 180 nuuf kenna jennaani jechaadha. Okay. Sararoonni qajeelaan lama yoo wal qaxxaamuran kofoonni waliin duubaa maali? Kuma jalqabarra dubbachuuf yaaletti sararoonni lama wal qaxxaamurraan kofoonni waliin duubaa maalidha? Walitti galuudha. Kofoonni waliin duubaa walitti galuudha. Kana jechuun wal qixa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kofoota sararoonni lamaan kun wal qaxxaamuraniiru. Sararoonni kunneen lamaan waan wal qaxxaamuranii fi alfaa fi gaamaan teettaa fi beettaan kofoota waliin duubata. Kanaaf kennama kanarraa teettaa fi beettaan kofoota waliin duubaati. Inni kun maal jennee dubbifna? Teettaa jennaani. Isa kana immoo beettaa jennaani. Beettaa fi teettaan asitti yoo ilaalle teettaa fi beettaan wal duuba jiru waan ta'eef kofoota waliin duubaati. Ammas ishii kanaan maal jenna? Gaamaa fi alfaanis akkuma kana maali? Gaamaa fi alfaanis kofoota waliin duuba. Inni kun alfaadha, inni kun gaamaadha. Kofoota waliin duubaati. Kanaafiyyuu safarri kofa teettaa fi beettaa wal qixa. Safarri kofa gaamaa fi alfaas wal qixa. Maal waan ta'aniif? Kofoota waliin duubaa waan ta'aniif wal qixaa jechaadha. Mee gilgaala 5 tuqaa tokko haa ilaallu. Gilgaala 5 tuqaa tokko irratti
himoota armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa sirrii yoo hin taane immoo soba jedhaati deebisaa jedha. Tokkoffaa irratti guuchisoon kofa akiyuutii maalidha? Akiyuutiidha jedha. Kofti akiyuutii tokko yoo nuuf kenne guuchitoon isaas maal ta'a? Edamni lama kofoota lamaanii 90 nuuf kenna waan ta'eef edamni kofoota lamaanii 90 yoo nuuf kenne kofoota guuchisoo jennaani. Akkasumas kofoonni lamaanuu maali? 90 gadi digriin isaanii 90 gadi waan ta'eef akiyuutii jennaan. Akiyuutii jechuun maali? Kofa safarri isaa digrii 90 gadi ta'e jechaadha. Kanaaf edamni kofoota lamaanii guuchisoo waan ta'aniif guuchisoo jechuun digrii 90 nuuf kennu waan ta'eef kofoonni lamaan waliif akiyuutiidha. Kanaaf iyyuu kun dhugaa ta'a deebiin isaa. Baa irratti kofoonni maddii yeroo hunda guuchisoodha. Kofoonni maddii yeroo hunda guuchisoos ta'uu malu, guuchisoos ta'uu dhiisuu malu jechaadha. Kanaaf kan guuchisoo ta'es jiraachuu danda'a. Inni tokko asirratti kofoonni maddii kamiyyuu guuchisoo ta'uu hin danda'a. Inni kun soba ta'a jechaadha. Maaliif? Kofti tokko guuchisoos ta'uu danda'a, dhiisuus ta'uu kanaaf iyyuu soba ta'a jechaadha. Hirkoon kofa akiyuutii obtiisiidha. Kofti akiyuutii tokko yoo nuuf kenname hirkoon isaa maali? Hirkoon isaa obtiisii ta'a jechaadha. Maaliif? Hirkoo jechuun kofoonni lamaan walitti edamanii meeqa nuuf kennu? 180 nuuf kenna waan ta'eef kofti tokko 90 gadi yoo ta'e kofti kun 90 oli. Kanaaf kun dhugaadha. Daa irratti hirkoon kofa sirriidha. Kofa sirrii jechuun maal jechuudha? Kofa sirrii jechuun kofa digriin isaa meeqa ta'e? 90 ta'e jechaadha. Hirkoo jennee edamni kofoota lamaanii 180 yoo ta'edha. Kanaaf 90 fi 90 yoo wali edaane 180 nuuf kenna waan ta'eef hirkoon kofa sirriidha. Kanaaf kun dhugaadha jechaadha. Hirkoon kofa sirrii maalidha? Kofa sirriidha. Hirkoon kofa obtiisiidha. Hirkoon kofa obtiisuu yoo jenne kofoonni lamaan wali edamanii 180 nuuf kennan kofoonni lamaan maali jenne? Hirkoodha jenne. Kanaaf kofti obtiisuu jechuun maali? Kofni tokko digriin isaa 90 ol yoo ta'e kofichi sun obtiisii jedhama. Kanaaf kofti tokko 90 ol taanaaniin kofa 90 olii eda'uu kofa biraa meeqa nuuf kenna? 180 nuuf kenna. 180 nuuf kenna jechuun hirkoo jechuudha. Kanaafuu kofti sun obtiisuu osoo hin taane obtiisii fi akiyuutiitu hirkoo nuuf kenna jechaadha. Kanaaf inni kun maalidha? Soba ta'a jechaadha. Hirkoon kofa obtiisiidha kan jedhu kun soba ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu guuchisoon kofa sirrii guuchisoon kofa safarri isaa 20 fi 70dha. Guuchisoon kofa safarri isaa 20 ta'e maalidha? 70. Yes, sirriidha, dhugaadha. Maaliif 20 fi 70 meeqa nuuf kenna? 90 nuuf kenna waan ta'eef 90 maali? Edamni isaanii 90 nuuf kenninaani guuchisoo jennaani kun maalidha? Kun dhugaadha jechaadha. Kun dhugaadha. Gaafiin itti aanu danaa 5 keessaa cimdii kofoota maddee 4 tarreesseedha. Danaan asitti nuuf kennamee jira. Danaa kanarraati cimdoolii kofa waliif maal ta'an? Maddii ta'an. Kofoota maddii jechuun kan vaarteksii waliin qaban, roga waliin qaban, tuqaa keessoo kan waliin hin qabne. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Oobaa fi baa'oocaan maal waliin qabu? Roga oobaa waliin qabu, vaarteksis waliin qabu waan ta'eef kofoota maddiiti. Baa'oocaa fi oodaan illee maal waliin qabu? Roga oocaa waliin qabu, vaarteksii waliin qabu waan ta'eef kofoota maddiiti. Oocaa fi oodaanis oocaa waliin qabu waan ta'eef kofoota maaliiti? Kofoota maddiiti. Oobaa fi baa'oocaanis maalidha? Kofoota maddiiti jechaadha. Kofoota maddiiti. Kanaafuu kofoon oobaa fi baa'oocaa fi caa'oodaa akkasumas oocaa fi caa'oodaa oobaa fi baa'oodaan kofoota maaliiti? Maddiiti jechaadha.
Inni biraan gabatee armaan gadii keessatti iddoo duwwaa deebii sirriin guuti jedha. Gabateen haala armaan gaditti nuuf kennamee jira. Gabatee kanarraa 45 gurraachaan kan barraa'e kun kennamaadha. Diimaan kan barraa'e kun maalidha? Deebii isaati jechaadha. Deebii isaa fakkeenyaaf 45 guuchisuun isaa meeqa? 45 maaliif 45 eda'uu 45 90 nuuf kenna waan ta'eef. Kofti hirkoon 45 meeqa? 135 maaliif 135 eda'uu 45 meeqa waan nuuf kennuuf? 180 waan nuuf kennuuf. Asitti 70 gurraacha kanaan kan barraa'e 74 digirii 74 kanaafi hirkoon isaa 16 eda'uu 74 meeqa waan nuuf kennuuf? 90 waan nuuf kennuuf. 74 kanan nuuf kennee bakka 106 kana diimaan kan barreessu kun bakka duwwaa ture. Kanaafuu 106 fi 74 180 nuuf kenna waan ta'eef kofoota safara kofa hirkoo waan ta'eef 106 ta'a hirkoonsaa. Asitti safara kofa hirkoo 170 nuuf kenna. Digirii 170 nuuf kenne. Digirii 170 kanaaf kan maal ta'e? Kan digirii 170 gurraachaan kan barraa'e kun nuuf kennamee jira. Isa kanaafi inni kun kofa hirkooti. Isa kana wajjin hirkoo kan ta'e kofa isaa barbaadudha. 8 kofa isaa barbaadu. Kanaaf 170 kanaaf kofti kenname meeqa ta'uu qaba jechaadha? Diimaan kun 10 eda'uu 170 meeqa nuuf kenna? 180 waan nuuf kennuufi ammas asitti 10 argannee jirra. Safara kofichaa 10 fi 80 waan nuuf ta'eefi safarri kofa guuchisuu isaa 80 ta'a jechaadha. Asirratti amma safara kofa guuchisuu 10 nuuf kennee jira. Bakka tanatti meeqa ta'a? Safarri kofaa meeqa ta'uu qaba? Asitti 10 waan nuuf kenneef safarri kofichaa 80 ta'a. Guuchisuun isaa immoo 170 ta'a. Maaliif 10 fi 170 hirkoon isaa 170 ta'a. Maaliif 10 fi 170 180 waan nuuf kennuufi jechaadha. Okay. Inni biraan fakkii armaan gadii yoo ilaalle fakkii kanarraati danaa 5 tuqaa tokko kana yoo ilaalle 60 digirii 60 fi lamaxaa eda'uu 30 nuuf kennee jira. Gatii xaa barbaadidha. Kanaaf 60 fi lamaxaa eda'uu 30 kofoota waliin duubaati. Kanaaf kofoon rogoonni lamaan yoo wal qaxxaamuran sararoonni lamaan yoo wal qaxxaamuranii kofoonni waliin duubaa maali? Walitti galoodha. Kanaafuu 60 fi lamaxaa eda'uu 30 wal qixa ta'u. Kanarraati xaaf yoo furre lamaxaa eda'uu 30 ni ta'a 60. 60 irraati 30 hir'isna. 60 irraati 30 yoo hir'isne 30 ta'a. Lamaxaa ni ta'a 30 jala lamaa yoo jenne xaan 15 ta'a jechaadha. Gatiin xaa yoo 15 ta'e 15 baay'isuu 2 30 eda'uu 30 waan ta'uudhaaf xaan 10 meeqa? 16 ta'a. 15 ta'a. Danaa 5 tuqaa 2 kanarratti danaan 5 tuqaa 2 asitti nuuf kennamee jira. Isa kanarratti paanaan kun kofa qajeelaadha. Sarara qajeelaa irra jira. Safarri kofa paaraan immoo 180 yoo ta'e safarri kofa paanaa meeqa ta'a? Kanaaf kofti paanaan kofa qajeelaa waan ta'eef paaraa eda'uu paanaan meeqa nuuf kenna? 180 nuuf kenna jechaadha. 180 nuuf kennuun. Kanaaf isaan kanneen lama yoo walitti edaane paaraan nuuf kennamee jira 108 eda'uu paanaan ni ta'a 180 gama 180 gama 180tti yoo dabarsinee walirraa hir'isne paanaan meeqa ta'a? 72 ta'a jechaadha. 72 eda'uu 108 meeqa? 180 waan ta'uudhaaf. Gaafiin itti aanu danaa asii gaditti nuuf kenname kanarratti teettaan meeqa? Teettaan kun 120 yoo ta'e safara kofoota beettaa, gaamaa, deeltaa barbaade. Isaan kanneen barbaaduudhaaf teettaan 120 taanaaniin maal ta'a? Gaamaanis 120 maaliif? Kofoota waliin duubaati. Isaan kun lamaan gara biraatiin safarri kofa teettaa fi safarri kofa beettaa. Teettaan kun sarara qajeelaa kanarra jiru eda'amanii meeqa nuuf kennu? 180 nuuf kennu. Maaliif? Safara kofa qajeelaa waan ta'eef
teettaan nuuf kennameera 120 fi safarri kofa beettaan isaa 180 beettaa argachuudhaaf 180 irraatii 120 yoo hir'isne beettaan meeqa ta'a 60 ta'a. Safarri kofa beettaa 60 taanaaniin deeltaanis maal ta'a 60 ta'a. Maaliif kofoota waliin duubaa waan ta'aniif beettaa fi deeltaan kofoota waliin maaliif waliin duubaati jechaadha. Kanaaf kun beettaan 60 taanaan kunis 60 ta'a jechaadha. Gaafiin biraa yoo alfaa fi beettaan safaroota kofa hirkoo ta'an iddoo duwwaa deebii sirriin guutiidha. Alfaan 80 nuuf kenne bakka duwwaa kanarratti meeqa alfaan maali? Alfaa safara kofa hirkoo alfaa fi beettaan safara kofa hirkooti jechuun edaamni alfaa beettaa meeqa 180 waan nuuf kennuuf alfaan 80 waan ta'eef beettaan meeqa 100 ta'a jechaadha. Baarratti alfaan 140 nuuf kenne nu gaafate beettaa immoo 40 waan nuuf kenneef beettaa fi 140 meeqa nuuf kenne 180 waan nuuf kennuuf beettaan 40 yoo ta'e alfaan 140 ta'a. Caa irratti maal nu gaafate? Caa irratti alfaan ni ta'a beettaa hir'isuu 20 yoo ta'e alfaa fi beettaa barbaadeedha. Alfaan meeqa 80 ta'a beettaan immoo 100 ta'a jechaadha. Alfaan 80 beettaan 100 ta'a. Maaliif 100 ida'uu 80 adeemsa hojii isaa yoo ilaalle isa kana 80 akkamitti dhufa 100 akkamitti dhufa kan jedhu kana yoo ilaalle mee haa ilaallu waliin kan caa kana. Adeemsa furmaata isaa alfaa fi beettaan eda'amanii 180 nuuf kennu. Alfaa immoo meeqa? Beettaa hir'isuu 20 waan ta'eef bakka kana buufna. Beettaa hir'isuu 20 eda'uu beettaan ni ta'a 100 fi 80. Beettaa eda'uu beettaan immoo 2 beettaa ta'a. 20 gara sitti yoo dabarsine 100 fi 80 eda'uu 20 taati. 180 eda'uu 20 immoo 200 ta'a. 200 lamaaf yoo hirre 100 ta'a. Beettaan meeqa? 100 beettaan 100 taanaan 100 hir'isuu 20 immoo alfaa ta'a. 100 hir'isuu 20 meeqa taati? 80. Kanaafuu alfaan 80 beettaan 20 kan jenne deebiin keenya sirriidha jechaadha. Adeemsa deebii kanaatiin mirkaneessuu dandeessu. Daa bira soo dhufne daa irratti alfaan meeqa? Alfaan takka lammaffaa beettaadhaati. Takka lammaffaa beettaa yoo ta'e deebiin keenya alfaan meeqa ta'a? 60. Beettaan meeqa ta'a? 120. Akkamitti 60 fi 120 kan dhufe kana adeemsa isaa ammas akkuma caa irratti ilaalle yoo ilaalle alfaa eda'uu beettaan 180 ta'a. Maaliif? Asitti alfaa fi beettaan kennamarraati kofa hirkoo waan jedheedhaaf. Kanaaf alfaan keenya tokko lammaffaa beettaadha. Tokko lammaffaa beettaa eda'uu beettaan ni ta'a 180. Tokko lammaffaa eda'uu beettaan immoo 3 lammaffaa beettaa ta'a 180. Lama kana 180 qaxxaamura yoo baay'ifne 3 beettaan ni ta'a 180 ta'a. 180 baay'isuu 2 immoo 360 jala 3 waan jennu 360 3 yoo irre 120 ta'a. Kanaaf beettaan 120 yoo ta'e alfaan immoo tokko lammaffaa beettaa waan ta'eef tokko lammaffaa 120 immoo 60 ta'a jechaadha. Kanaaf alfaan 60 beettaan 20 kan jenneef kanarraa kaaneeti jechaadha. Gaafiin inni xumuraa gaamaaf maaltu nuuf kenname? Gaamaa fi teettaan nuuf kennamee jira. Gaamaaf teettaan maal nuun jedhe? Duraa duubaan safara kofa guuchisoo fi kofa hirkoo. Gaamaan guuchisoodha, teettaan immoo hirkoodha jechaadha. Kan maali? Kan kofa 52ti. Safara kofa gaamaa fi teettaa barbaadiidha. Kanaaf mee gaamaan maalaa jennu? Gaamaan kofa guuchisoo kofa 52 haa ta'u. Kofa guuchisoo jechaan eda'amni kofoota lamaanii 90 gaamaa fi 52 90 jennaani 52 irraa 52 hir'isnee gamanattis yoo irraa hir'isne 52 90 hir'isuu 52 30 fi 8 taati. Kanaafi kofti 38 kofa guuchisoo 52ti jechaadha. Kofa guuchisoo 52ti. Akkasumas yoo kofa hirkoo isaa barbaanne
teettaan kofa hirkoo meeqaa ta'a jennu? Kofa hirkoo 52 haa jennu. Maaliif? Teettaan wal duraa duubaan jechuun akkaatuma kennameen gaamaan kofa guuchisoodha. Teettaan immoo kofa hirkoo wal duraa duuba waan jedha akkaataa kenname saniitiin jechaadha. Kanaafuu teettaan kofa hirkoo kofa 52 yoo jenne teettaa eda'uu 52 180 jenna. 52 yoo irraa hir'isne zeeroota gamatti 180 irraatii meeqa hir'isna? 52 hir'isna. 180 irraatii 52 yoo hir'isne meeqa taati? 128 taati. Teettaan ni ta'a 128 maalidha? Kofa hirkoo 52 jechaadha. Kofti 128 kofa